Hooggantoonni magaalaa Adaamaa sadarkaan jiran biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Biqiloonni kan dhaabaman kutaa magaalaa Boolee Aanaa Goorootti yoo ta'u, kantiibaa magaalaa Adaamaa Obbo Iluu Jaldee dabalatee hooggantoonni magaalichaa haga sadarkaa aanaatti jiran ashaaraa isaanii kaa'aniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Damee Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjamaa karoora magaalittii bosonoomsuuf qabameen galmi barbaadame akka milkaa'uuf hojjetamaa jira jedhan. Sosochii biqiltuu dhaabuu bara kana mata duree dhaabuun bayyanachuu jedhuun erga eegallee itti fufinsaanii kutaalee hawaasaa adda addaa hirmaachisuudhaan biqiltuu dhaabaa jirra. Guyyaa har'aa kana immoo xumura qorannoo fi gamaggama hojii keenya bara 2017 giddu galeessa godhachuudhaan xumura isaarratti hooggansa magaalaa fi kutaalee hawaasaa waliin biqiltuu kutaa magaalaa Boolee keessatti dhaabaadha kan jirru. Nuti amma kutaa magaalaa Boolee lafa dheeraadha lafti biqiltuu dhaabuudhaaf karoorsine. Kanaaf karoora keenya karaa guutuu ta'e milkeessuudhaaf aspaaltii 40 meetirii jedhamu kana bosoneessuun akka galma tokkotti qabamee waan jiruuf naannoo kana irratti hawaasa wajjiniin hojjechuudhaaf kan dhufne. Kabiraan immoo kutaa magaalaa Boolee qofa miti, kutaa magaalaa Abbaa Gadaa, kutaa magaalaa Daabee keessatti bifuma wal fakkaatuun dhaabbiin kun geggeeffamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf kutaalee keenya kan biroos bifuma wal fakkaatuun kan itti deemnu ta'a. Jijjiirama qilleensaa yaaddoo addunyaa ta'e ittisuu fi hooggansaa fi hawaasni waloon hojjechuu feesisa kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa Obbo Alamuu Qilxuuti. Karoora dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa akka magaalittiitti ganna kanaaf qabame milkeessaa jiraachuus himaniiru. Bara kanas kanumarraa ka'uudhaan akka magaalaa Adaamaatti biqiltuu dhaabbii guyyaa tokkootiin miliyoona 1.6 dhaabuudhaaf karoorfanne. Sana keessa parsantii 400 raawwannee jirra. Hawaasni keenya karaa ho'aa ta'uun bahe gaarreen adda ba'an iddoo adda ba'anitti bilookii keessatti lafa waliinii keessatti kan adda isa godhu immoo biqiltuuwwan nyaataaf oolan keessattuu immoo sharafa biyya alaa argamsiisuu danda'an biqiltuuwwan akka roomaanii bara kana ashaaraa magariisatiin milkeessuu dandeenyee jirra. Ji'a waxabajjii keessa dhaabbii idileetitti gallee jirra. Dhaabbii guyyaa tokkootiin milkoofnee jirra. Guyyaa tokko dhaabnee waan dhiisnu moti hanga iddoowwan adda ba'an uwwifamanitti dhaabaaf jirra. Hooggansi magaalaa Adaamaa immoo har'a bahee iddoo adda baheetti dhaabaa jira. Biqiloota dhaabaman kunuunsuun galma barbaadameef ni oolchinaan ammoo yaada hooggantoota kanneen biroo dubbifneeti. Kaayyoon guyyaa har'aa ashaaraa magariisuu akka hooggansaatti gamaggama bariituu guyyaa sadaffaa keenyadha gamaggama gaggeessaa turre. Saayitiin nuu kenname saayitii kutaa magaalaa keenyaa fi kutaa magaalaa Luugoo wajjiniin walitti nuu kenname akka dhaabnu waan taasifameef hooggansa sadarkaan jiru koree qindeessituu keenya aanaa dabalatee kutaa magaalaa keenya dabalateetiin akka dhaabnu waan barbaadameef ashaaraan keenya ashaaraan hooggansaallee asitti yeroo biraaf akka kunuunsuudhaaf ta'uu danda'utti illee magaalaa keenya misoomsuu magaalaa keenya magariisuu bari miidhagina gochuu bosoneessuu kan jedhu kun asuma dhaabnee biraan deemnu hin kunuunsinaa. Akkaataa miidhagina isaa qabachuu illee danda'uutiin biqiltuun kun akkuma agartan biqiltuu miidhaginaaf ta'u qarqara asfaaltii magaalaa keessa kan dhaabbatu waan ta'eef biqiltuu amma dhaabuun kun galmaa miti. Galmi guddaan biqiltuu kana kunuunsuu badiisa yookaas nyaatamiisa adda addaatirraa eeguu akka eegamu taasisuun galma barbaadamuuf akka oolu taasisuu waan ta'eef kanaa olitti immoo amma eegumsi itti godhamee haatee akka kutaa magaalattis mana qopheessatiin ogeessa humna namaa itti gonneeraannee akka eegamu taasisaa jirra waan ta'eef kutaan hawaasaa karaa guutta'een bakka jirutti hundi isaattiyyuu gara tokkoon dhaabisa kan akka itti fufu gara biraatiin immoo dhaabuu osoo hin ta'in kan dhaabbate kana immoo akka kunuunsan taasisuu keessatti gahee isaanii akka taphatan asumaaniin dhaamsa kiyya dabarsaa fi hooggantoonni kunneen qorannoo fi gamaggama hojii bara 2017 guyyaa 3 darbaniif geggeessaa turuunis ibsameera.